jalqabarraa kaasee bu'uura jabaarratti yommuu ijaaramu mul'ata guddaa hidhannee daandii yeroo jalqabnu abjuun namoota baay'ee yeroo qajeelu nuyi isin waliin turre har'as masaraa guddinaa irratti ol kaafamnee saffisaa fi ga'umsa olaanaan isin tajaajilaa milkaa'ina karoora keessaniif abdii fi jabina isin hidhachiisaa galma kaayyoo fi milkoomina keessanii bira yeroon isin gahuuf teknoolojii baankii jaarraan nu badhaase qabannee cina keessanitti argamneerra yeroo oomishtan yeroo daldaltan yeroo ijaartan yeroo imaltan yeroo bittanii fi qusattan nuti yeroo hunda isin waliin jirra baankii siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Misoomni koriidaraa magaalaa Finfinneetti hojjetamee cichoominaan hojjannaan biyya jijjiiruun akka danda'amu agarsiiftuudha jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad qaamolee hojii misooma koriidaraa magaalaa Finfinneetti marsaa jalqabaan hojjetamaa ture hoogganaa turan dhaabbilee fi qooda fudhattoota hojichaaf badhaasaa fi beekamtii kennaniiru. Gabaasa kana Lalii Girmaa Tordofee Girmaa Hundee immoo akkattaa nutti qindeesseera. Hojiin misooma koriidaraa magaalota keessatti hojjetamu daandii konkolaattotaa mijataa gochuun daandii lafoo fi biskileetii hojjechuun magariisummaan miidhagsuun paarkiiwwan babal'isuun magaalaa jiraattotaaf mijattuu taate uumuun sadarkaa magaalotaa fooyyeessuuf kan kaayyeeffatedha. Hojiin misooma koriidaraa magaalaa Finfinneetti toora 5 ji'oottan arfan darbanitti hojjetame marsaan jalqabaa xumurameera. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad dhaabbilee fi qooda fudhattoota milkaa'ina hojichaatiif gumaachaniif badhaasaa fi beekamtii kennaniiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy hooggansa magaalichaa fi jiraattota magaalittii hojii misooma koriidaraa keessatti gahee isaanii bahan galateeffatan. ክብርት ከንቲባ፣ የተሳተፋችሁ የኮሪደር ልማት አስተባባሪዎች፣ kabajamoo kantiibaa qindeessitoota misooma koriidoraa irratti hirmaattan kantiibaa Taanaa Jaantiraar Abbaay hojii gaggeessaa magaalaa keenyaa kan turan obbo Xiraatuu obbo Mogas ji'oottan arfan darbanitti bu'aa bahii hedduu keessa darbuun milkaa'ina hojii argamsiistaniittu. Jiraattotni magaalichaa fi uummanni biyyattii galata isiniif qaba. Hojiin ji'oottan afran darbanitti hojjettan bu'aa gaarii waan argamsiiseef irra deebiin baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Magaalummaan guddina itti fufiinsa qabu keessatti kan darbuudha kan jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad hojiin misooma koriidaraa magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru hawaasa bara dhufuuf kan qopheessaa jirudha jedhan. Guddina magaalotaa saffisaan guddachaa jiruu fi itti fayyadama teknoolojii dabalaa jiru keessatti dorgomaa ta'uuf misooma bu'uuraa babal'isuun bu'uura ta'uu dubbatanii hojiin misooma koriidaraa hojjetamaa jirus kana bu'uura godhachuu dubbatan. የኮሪደር ልማት ዋነኛ ዓላማ እና ሐሳቤ ህዝቡን ለመጪው ዘመን ማዘጋጀትና መጪውን ዘመን ለህዝብ ማዘጋጀት ነው። Yaadamni misooma koriidaraa hawaasa barattaanuuf qopheessuu fi bara dhufu uummataaf mijeessuudha. Barri dhufu magaalummaan kan itti babal'atu, teknooloojiin kan itti guddatu, ilmi namaa kabajatti argatu, iddoo deemu hundatti waan haaraa kan itti arguudha. Uumama wajjin waliigalaa haara galfachaa qixa namaaf maluun jiraachuu danda'u uumuudha. Kanaaf ammoo hawaasa qixa kanaan madaalu uumuun barbaachisaadha. Karaa lafoo konkolaataa fi saayikiliin adda baasee fayyadamuu aadaa hojii misooma eeguu gabbifate uumuu barbaachisa. Magaalummaan adeemsa itti fufiinsaan guddachaa deemudha. Magaalummaan walitti tuuta'anii jiraachuu osoo hin taane bu'uurri misoomaa guutamee fi kan hundi irraa fayyadamaa ta'e uumuudha. Kan ammoo Itoophiyaa keessatti dhugoomsuu qabna. Biyyattiin guddina magaalotaaf kan ta'u humna guutuu qabaachuu kan himan Ministeerri Muummee Dr. Abiy yaadama hin danda'amu jedhu keessaa bahuun cichoominaan hojjechuun barbaachisaa jedhan. ከተማ ለመስራት የሚያስችሉ ሁሉም ነገሮች ኢትዮጵያ አላት። Itoophiyaan humna guddina magaalotaaf ta'u hedduu ni qabdi. Humna qabdu ammoo saffisaan jalqabdee kanaan itti fufuun magaalummaa guddisuu fi hawaasa qixa sanaan jiraachuu danda'u uumuun qaama imala badhaadhina keenya keessaa isa tokkodha. Kanaaf ammoo yaadama hin danda'amu jedhu keessaa bahuun cichoominaan hojjechuun barbaachisaadha. Humni keenya ummata keenya kan jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahimad hooggansi sadarkaan jiru hojii misoomaa kamirrattuu hawaasa hirmaachisaa kabaja malu kennaa fi qixa barbaachisuun tajaajiluu qabaa jedhan. Yaadamni fi faayinaansiin hojii misooma koriidaraa lammiilee biyyattii ta'uu himanii ammas tumsee galamee cimee itti fufuu akka qabu dhaaman. Muuxannoo hojii misooma koriidaraa marsaa jalqabaa irratti argame cimsuun hojii marsaa lammaffaa ciminaan hojjechuun akka barbaachisus akeekaniiru. Magaalaa Finfinneetti hojiin misooma koriidaraa marsaa lammaffaa toora 6 irratti kan hojjetamu ta'us ifoomsaniiru. Dabalataanis naannolee biyyattii magaalota akka Bishooftuu, Gondar, Dasee, Samaraa, Jigjigaa, Harar, Arbaa Mincii fi Hawaasaatti kan hojjetamu yoo ta'u magaalota gurguddoo kan akka Adaamaa, Shaggarii fi Bahar Daar of danda'anii kan hojjetan yoo ta'u hojii
hojii hojjetamaa jiruuf hordoffiin kan taasifamu ta'uu eeran. Dhimma balbaluu midhaan simbiraan geenyu kabirooti yoo siin ceesisnu sosochiin aadaa duudhaa fi seenaa kaleessaatti haa deebinuun hojiilee ciccimoo hojjetamaa turaniin milkaa'inoonni gurguddoon dhufuu biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa beeksise. Fuulduraafis jalqabbiiwwan jiraniif fiixa bahinsaa caalmaan kan hojjetamu ta'uu birichatti daayirektarri misooma sona aadaa afaanii fi hambaa obbo Tagluu Buusaa FM Finfinnee 92.3 himaniiru. Irgitaa Gonfaa dabalatasaa akka taanutti nu biraan gaha. Duudhaa aadaaf seenaan Oromoo sochii hawaas dinagdee biyya kanaa fi idil addunyaaf waan fakkeenya ta'uu fi qitaan itti fayyadamnaan bu'aalee danuun irraa argamuu kan danda'udha. Aadaa fi duudhaan kun immoo sababoota adda addaan dhiibamaa turuunii fi irraanfatamuun rakkoolee barri fideef silaa mala aadanotu jalaa ba'uun danda'amuu ittiin dhiphachuun mul'achaa jira. Kanaafis akka naannoo Oromiyaatti akkuma hojiilee misoomaa kanneen biroo aadaaf duudhaa darbee seenaa keenya kaleessatti deebinu jechuun hojii hojjetamaa jiruun wal qabatee turtii FM Finfinnee biiroo aadaaf turizimii Oromiyaatti Daayirektara misooma sona aadaa afaanii fi hambaa obbo Takluu Buusaa waliin turtii taasiseen yaadarimee aadaa duudhaa fi seenaa keenyatti deebinuu irraa eegalan. Nuun eenyummaa keenya deebinuu yommuu jennu aadaa keenya Oromoon aadaa mataasaa qaba, afaan mataasaa qaba, aartii mataasaa qaba. Aadaa keenya hojiirra oolchuu qabna. Akkaataa aadaan keenya duudhaan aadaa keenyaa jedhutti hojjechuu qabna kan jedhudha. Aadaaf duudhaa darbee seenaa keenya kaleessatti deebinu jechuun qofti milkeessuu waan hin dandeenyeef hojiiwwan kanaaf gargaaran danuun akka biiroo aadaaf turizimii Oromiyaatti hojjetamu obbo Takluun himaniiru. Waa'ee buusaa gonofaa fudhachuu dandeenya. Buusaan gonofaa aadaa wal gargaarsaa sirna gadaa keessaa duudhaa sirna gadaa keessaa fudhatameedha jechuudha. Inni kun olmoos misoomaa jira jechuudha. Kanaanis namni akka itti fayyadamu ta'ee jira jechuudha. Inni gara biraanii waldiddaan uummata gidduutti uumamuu danda'a. Waldiddaa sana immoo akkamittiin hiikkataa ture yoo jenne uummanni Oromoo yeroo inni taa'ee jaarsummaadhaan hiikkachaa turetu jira jechuudha. Sana irratti hojjetamee keessumaa uummanni murtii aadaa labsiidhaan hundaa'etu gama kanaan hojiin guddaan hojjetamaa jira jechuudha. Aadaa duudhaa fi seenaa Oromoo duriitti deebi'uun hawaasicha aadaan isaa kaleessaa akkamisu taasisuun addunyaatti beeksisuu bira darbee gama hawaasummaa fi diinagdeen fayyadamoo akka ta'uuf gahee guddaa qabaachuutu himama. Carraaqqii amma irratti taasifameen aadaaf duudhaa Oromoo kaleessaatti deebi'aa jirra wantoonni jechisiisan jiraachuu FM Finfinneetti himaniiru. Daayirektarri misooma sona aadaa afaanii fi hambaa obbo Takluu Buusaa. Heeruma mootummaan nuuf kenneen nuuf deebi'eera kan jedhuun qabanii sababiinsa afaan keenyatti fayyadamaa jirra. Afaan eenyummaa keenyaadha. Ibsituu eenyummaa keenyaadha waan ta'eef afaan keenyatti fayyadamaa jirra. Sadarkaa tokkoffaadhaa kaasee amma sadarkaa PhD yookiis immoo doktoreetii sadaffaatti inni kun hojiirra oolaa jira jechuudha. Gama eenyummaatiin waa'ee afaanii kaasuu dandeenya. Inni biraan waa'ee aadaa keenyaa kaasuu dandeenya. Aadaa keenyatti fayyadamaa jirra. Bu'uura aadaa keenyaatiin ittiinis wal deeggarsa waliif gochaa jirra. Even kana bira darbeeyyuu eenyummaan keenyaaf duudhaan keenya kun keessumaa duudhaaleen nuyi qabnullee ijaarsa biyyaatiif yeroo inni faayidaa guddaa buusaa jirutu jira jechuudha. Kanaaf yeroo ammaatti eenyummaa keenyatti gara aadaa keenyaatti uummanni Oromoo dammaqee yeroo inni deebi'aa jirutu jira jechuudha. Hojiin aadaaf duudhaa jiruuf jireenya Oromoo duriitti deebi'uu milkeessuuf taasifamu kun waan al tokkoo fi yeroo tokkotti qofa raawwatamu waan hin taaneef fuulduraafis karoora hojiin dabalamee baafachuun milkaa'ina isaaf tattaaffiin walirraan cinne ni taasifamas jedhan biiroo aadaaf turizimii Oromiyaatti daayirektarri misooma sona aadaa afaanii fi hambaa obbo Takluu Buusaa. Inni gara biraanii hojiin keenya inni guddaan sirni gadaa kun hambaa addunyaa ta'ee galmaa'ee waan jiruuf jaarmiyaalee kan akkamittiin misoomsuu dandeenya. Jaarmiyaalee sirna gadaa fakkeenyaaf amma sila kaaseera waa'ee siinqeen jaarmiyaa tokko guddifachaa wal gargaarsa kan nuyi jennu daboon waan hedduutu achi keessa jira. Jaarsummaan isaan kan akkamittiinitu misoomsinee faayidaa uummataatiif oolchuu dandeenya kan jiru irratti bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha.